Oromo qero ijji keessan badhaadhina dhiisi anaa biyya alaa jiru sodaachifte qero. Allahu akbar, Allahu akbar. Akka isin irreeffachaan deemne ni beeyna dhibbarraa dhiba warra galiniiftu jira. Warri miidiyaa kanarraa jedhu ni beeyna jajjidda ni fahamna. Akkaan isin irraa fahamaan waan isin dhayxaniif akkaan akka irreeffachi akka amantaa islaamatti irreeffachuun haraama ta'e ni beeytan barattanii jirtan ulamaa hedduutti isin barsiise. Walaakin waan isin dhayxaniif hunda agarsiiftanii jirtan. Wanni isin agarsiiftan kun haraama haa jedhani amma bayani. Tokkochi irreechi irree kennan jenne Finfinneetti wal ga'e. Jechi inni jedhe sun hundi isaa haraama haa jedhu ay bayan. Tokkummaa keessan baga argamsiiftan dhayxanii. Jiraadha. Jiraadha maal isinuu duraanuu nama jiraadha. Mana naafxanyaa balbala dura dhayxanii. Mana hattoota balbala dura dhayxanii. Mana goobantoota balbala dura dhayxanii. Ana funaa jettanii ni bara. Ana funaa ani qeerroo Oromooti. Ani jaalmarroo jalatti bula. Jawaarin jalatti bula. Baqqee jalatti bula. Hamzaa Booranaa jalatti bula. Shari'atti dalayde qeerroo. Afdalul jihaadi inda Allahi kalimatul haqqi inda sultaanin jaa'ir. موتما جلتا بيرا دايتاتي جلتا جتشون ها هو كن رسالة واضحة كان كتابني رسول كينا صلى الله عليه وسلم أكيد كيارهم في الإسلام وكيارهم في الجاهلية أمن توتا بيكيسة تجيك أمتلي إسنمت وكان إجارة بدون الشك ولا ريب بينما برابرا كايتين ورميديا رجال كن نو وقات إبا في وي أمنتا إسلام إجارو جدد بشهاداك وفنمتهم ملئ ولكن أمنتا ليس نمت إجارة عمر بن الخطاب رسولة أمنان أمنتا إجارة ويتكفر إلا كسمت بدادا خالد بن وليد رسولة إذا أمنان سيف إبتك غزوة إبتك كيسة يسوتكان جبين أمنتا إسلام إجارة ويتكفر إلا كسمة حمزة مالك كيسنين جرم بيكو كناف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيارهم في الجاهلية وكيارهم في الإسلام إذا فقهوا جريبر ويتأمن تالي بيكن وري كفري كيستي جمع وري سبا كيستي جمع وري أمن تابرا كيستي جمع ويتقر أمن تاكنا الله يدي بيان قطر جرانو مت جمع تيبل أتجد رسول صلى الله عليه وسلم رجال كيرو كناف دك آجننو الرفجة دك آجنن ما وري الرفجة مالي جراباتا ما مال في الدنم أيت أجر سيفتي جرت وان تكا تكا أجي ستمنا Ugayo dubbanne rabbi tokko chamale nam tokko bootan kennu nama len qaddasnunu nama takdiisa isin gootan kana qaddastan nama akka waan baaba betriga ketti qaddastan kana qaddasnunu rabbi alama ko maqaddafna isin himna daga guyyaa gaabdur fataruuf mali addababai mali jedhan sanitti baan waan osoo kalimaa takka kalimaa haqaan dubbatin fuxuura qofaaf deemnaa jennenu akka amantaa islaamatti faxarree wal geennee du'aayii godhanne hojjaan kaanaa malee waa takkan dubbanne miidhama namaan dubbanne hattan fuxuura bashannanu waan adda addaa mul'ifachuu dhayne fuxuura kun asitti faxarree islaamni baay'inni hagana qofa mul'isuu dhayne akkanaa miire eegasi poolisiin shanii jaha dhufnaanin dhukkeenuu rakkaateen ariite monuun ariin tokkochi isaa waan dubbanne fiiguu malee kalee qeerroo akkana shari'aan islaamaa kun olaal isin mujirrima jedheen bira dhaabate isin hattuudha jedheen taayyeen ammoo waan jedhan sanan hin jedhu maalaa yumkin anarraa jechuu waan san yoo wanni taayyeen jedhan sunoo maali abu musaab akkamitti ilaaltan akka qaanuunatti akka siyaasatti wanni sun badaadha waa akka siyaasaa addunyaatti diplomaasota gugurdaa nama gugurdaa mufaqihoota beekatti wanni sun badaadha walaakin ammoo Itoophiyaatti halaala كل شيء حلال وانا روحي نماتي اولي قال تجرا بقى جتن سنيله تانكيو بقى جتن بقى وان اسني وفون ده بقى جتن كيرو روح كي سنبافتني بد سن دايتني اكا جرو ملفتني جرتن اكا اورمون جرتله ملفتني جرتن برا دبت اكا ندمتين له دمتن وان دفا جرتو چالا مو ارغو جرتن غول وان دفا جرتو چالا 4 كيلو داي تيخمنه كله سوان جرو
akka oromoon harkaa isin oromoo takkatti isin harkaan qabne aalama duniyaatti illee mul'ifnee jirran akka isin daawun isin hin jennu akka Tigreen qofti isin hin jibbine sabni keessan illee isin jibbu isinitti himnee jirra dhibbarraa dhibbatti qaanyii malee kana ol maal barbaaddan nu bira dhiirummaa kana oli maal barbaaddan rasaasa dura dhaabannee meeshaa isin warqee wannaa dibdanii yaatan dura dhaabannee isinitti himnee jirran qeerroon namni gariin maal jedha amantaa islaama irratti jedha fakkari dura dubbachuun dura mataa keeti mana keessa taa'i sirra taa'i mataa keeti fakkarii dubbadhu simaa dhufteef hin harca'ini namni gariin maal jedha guyyaa irreechaa kana malee falmachuun hin jiru guyyaa irreechaa kana malee qabsoon oromoo hin jiru diin islaamummaa yoo wannaa taate irreecha kana islaamummaa kuteenyu maali kun no guyyaan kun الحرب الكود أجر إبر رسول الله أبصو جتون جنو أجر إلال دعو إسني كلامي ويا ريتشا ملك إيرو إنو تفين فين سينو دوغ أما الريتشان ملتاني سينن ويت الريتشان على أمك إيرو إنو تفين فين سينسيسا كانوا ما هي كاغود أتيام هي كمتان كوفاغود ويا ريتشاتين على إيرو كم فين فين هادودو موتومان تريسا Ittirisa hindisu namni ammoo strategy sammu ufi baafatee deema malee irreeffachuu hin deemu wanni amma qeerroon finfinnee keessatti dalayde kun irreeffachamoo qabsoodhaa tana wajjaan baasii namaa himime waan lallabdu miidiyaa irraa lallabdu tokkocha gurran kenninaa qeerroo kennaan jirtani tokkocha isaati haa iyyuu haa lallabu natti bayaa haa jedhu waan rabbiin tuqu qofan dubbatinaa warrabbin tuku hintubatina irreechi irreekeen nan jedhina rabbii tokkocha irreen keessan mootii aalamaati irreen keessan faqat waan deemtaniin ammoo waan keexxattan ammoo itti nimina haa gubatu martuu haa maraatu qabsoo akkatti oofnu nutu beeka dhibbarraa dhibbatti amantaa kennaallee akkatti dubbatu dhibbarraa dhibbatti nun warri ammoo sabummaan isan gumne amantaa malee amantaa yuu sadarkaa tokkoon ga'uu hin dandeenye nu islaamni haga ammaa barandaa jala ari'amaa jirra kunima jechuun maali siyaasaa akkattiin deemu wallaaluma amantama kana akkamitti amantaan kun siyaasaan deemee sadarkaa gayaa wallaaluudhaan wal jeequu qof miidiyaa irratti bane ana waan instagraamanatti ta'u darasaati xiqqoo akka xiyyaatan malee ta kitaaban argin ulamaa'iin gadi ba'ee maan fatwaan goone bakka jiru ulamaa'iin gugurdaan ka maqaa hin dhoyne biyya keessatti gadi ba'ee irreechi kun haraama yeroo kanatti nam tokko badheessan hin dhaqinaa jedhee ulamaa'iin fatwaa haa godhu darasaan xixiqqoon hin cinqaminaa googiliin jalaa guurtanii zim jedhaa ta'a ummanni irreeffachuun deemu qabsoof deema yooma qabsaa'ee ummanni oromoo mirga ofii argata jedhee kuni garaasi dhukkubse diinin jalatti asin maqini asbahi qofa dubbadhu diinin jalatti maqin irri bakka takka hadafa tokko istiraatiijii tokko taktiita tokko qaba guyyaa kana kana jedhaa guyyaa kana kana daaqu kana keessa hin jiru takka ummanni oromoo mirga ofii argachuufi malee ummanni islaamaa akka irreeffachuun haraama ta'e dhibbarraa dhibba waziyaadaa beeka kana yoo isinitti himan afaan chaayinatti isinin jijjiiru afaan kuuriyatti isinin jijjiiru afaan oromoo intarnaashinaala yoo oromoo aslii taate yoo shokolaataa taate ammoo iman fahamne kanallee nurra isinii galaame magaalaa omqii aasimaa oromiyaa keessa dhaabanne waan jiru himnee jirra waan jiru hunda beeksifnee jirra ummata rafetti illee beeksifnee jirra manguddoota oromoo dulloota hiriiran beeyne kabilisummaan beeyne korkoroota laal siima ka seenaa ummata oromoo maaliif korkoroota jette abboo manguddoon jedhaa bargarii caqasi fahame Tigreen jaarsi jaartiin ni qabsooyti teenna ammoo korkoroonni badaa galaawannaa dhuunaan goobanaan kaati ojoollee qeerroo kaleessa baate keessaa manguddoon tokko hin jiru maaliif jennaaniin istiraatiijii isattu sammuu isattu du'aadha manguddoo fi dubartiin manguddoon hin qabsooytu jecha taarika addunyaa irratti ammoo namni hunda isaatiin ka'ee qabsaaya teenna ammoo waan isiin taate rabbi aalamattu beeka kana nuti ummanni oromoo jirra amma hin jirra waan dhufaa jiru ammoo hamaadha maali wanni dhufaa jiru abuu musa'ab yoo jettan taa'a caqasa ta'a caqasa dhiiga nama tokko irratti namni tokko naaftanyaan dhimma Itoophiyaan bulchine dhiiga oromoo irratti waan istigraabanatti ta'e waan garaanatti gubean
bilbileena mooyi Jawar Muhammad gaafadhe nagaa qaba inni akkami fayyaa qaba jennaaniin nagaa qaba waan bir fakkaata garuu rifeensi isaa gurraachi kun adii deebi'e naan jedhan wallahi summa wallah rifeensi isaa gurraachi adii deebi'e naan jedhan limaada ta'amuu qaba kun limaada ta'amuu qaba nama dhiiga nuu kenne limaada ta'amuu qaba saba kamiif ta'amuu qaba sadarkaa kanarra gahuu qaba namni kun dhagaa isin himna hin dhageetta silaa isin ummanni Oromoo jira waraanni Oromoo illee jira akka badatti dhufaa jira akkamitti dhufaa jira Abu Mus'ab yoo jette taa'ii caqasi ummanni Oromoo kakaleessa Finfinnee keessatti argame qeerroon sun takka takkaan isinitti himte laakkoyte takka takkaan tana jechuun lubbuu ofirraa kennite laal takka takkaan waan jiru isinitti himte shokolaataadhaan dhageettaniimi taraftellee takka takkaan timte ni jirra jetteen abbo Oromiyaan Finfinneen magaalaa kenna jetteen takkatti naafxanyaa gadi baatee suuqiin bananne hundi naafxanyaa mujrimtoonni ustaazonni naafxanyaalee hundi isii haffaasaa godhattee bulte hundi isii haffaasaa ofirraa ni nyooyte qeerroon achi duute biineessota barbadaa ija qarqaree warra mataa diimaatii fi warri ija diimaa wayte wal qunname Finfinnee waan taatuun agartan isinii galaame mee warri mootummaa kana qarqaaru gadi baatanii maan falmatinaare maa duran dhaabatina ummata san dura dhageettanii isinii himna mirga kennaaf falmanna miidhaa biraatiif falmannu warri ija diimaa ka'ee jira warri mataa diimaa ka'ee jira warri mataa diimaatii fi warri ija diimaa wayta walitti eeda'ame istiraatiijii isaan oomishan weebii fi waabee wayta walitti dachaatee istiraatiijii jarri oomishanin dhageenya kanaan ala ammoo dubbii shokolaataa shakaashikaa miidiyaa irraa lallabdu gurrallee hin kenninaafi qabsaayaa badheetti qabsooytan isintu beeka inna ardi waasi'a dachii rabbi bal'oodha tuni ta irreechaa jedhee rabbiin kalayne tuni ta masjidaa jedhee rabbiin kalayne dachii rabbi kulliin dachii rabbiiti bakka itti qabsooytan isintu beeka rabbitti sharrakina rabbitti waan eda'ina rabbi asitti waan kadhatina rabbii keessan tokkochoomsaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullahi sallallahu alaihi wasallam nahnu aqwiyaa amantaa keenya irrattillee wallahi amantaa keenya irrattillee aqwiyaa maaltu amantaa keenya keessaa bade jennaaniin qixa sabummaa kana caala biliyoona dubbana mootii aalamaan agarta walaakin dubbii shokolaataatiif bootaan kenninu dubbii shokolaataatiif bootaa hin kenninu qabsaayaa falmadhaa isin nuti wanni falmannu ajarana irreechaa miti wanni nu falmataa jirru nu abbaan irreechatti amanne irreecha warri irreechatti amanne mirga isaaniiti irreechi amantaa kennaa miti ittilleen amannu eenyummaa isaalleen beeynu nuti dhagaa nuti rabbii tokkochatti amanna islaama faqat nu zulmii didanna nu badii didanna nu zulmii didanna ijraamummaa didanna ajjechaa didanna eessa jirtan zulmii nu didannu kaleessa qeerroo ajjeesanii kaleessa abbaa qeerroo ajjeesanii kaleessa jaarsa jaartirra ajjeesanii waan nyaachiftu dhabdee magaalaa keessatti baatee daa'imatti kadhattu bakka seentu dhabdee daa'imatti kadhattu ummata jariimaa naafxanyaa diqaalota dhalaadhaan bunnaa beetii haadha abbaan qabne deette poolisa godhanii gadi dhiisanii hintala miskiina dhage eenyu haa ta'u kiristaana haa taatu islaama haa taatu kun shu'una kiyyaa miti hintala miskiina irra dhaabatee ummanni haadha abbaan qabne diqaalaadha kunniin diqaalaan waladu zinaa laa yaktumul hadiisa jedhe hakiim diqaalaan namni haadha qabu namni abbaa qabu gifiin dalagu wallahi namni obboleettii qabu gifiin dalagu diqaalaan gadi baasan ka eenyummaan beeyne ka ajjechaa namarraa miidhama namarraa yakka dalagaa miti kana ofirraa deebisuuf lolle malee irreeffachuuf hin lolle diqaalaa dubartii tumu kanarratti dubartii miskiina waan nyaattee waan uffattu waan dhuydu dhabde abbo la'anatullahi abaansi rabbii guddaan sirraa haa jiraatu ilma diqaalaa تفهمون جيدا أكان السنغال ظلمي كان راجع دباتني ما دبتنا حاجة الرجال على اللباء أولتن لماذا لا تتكلمون عن هذه الظلم التي جرت في عاصمة أوروميا في عاصمة إثيوبيا في تصفيها
dachii teenna eenyummaa teenna ni kabachiifna itti himaa Yaasin Nuuruu Ingiliffaan itti himaa magaalaan Finfinnee magaalaa Oromooti sabaaf salammiin jiraatee jiraachuu maatee dachii teenna nam tokko keessatti falmannu walaakin akka dachii teenna taane nuttuu rugaa oomsa nuttu eenyummaa isii beeksisa isiniin jenne Ingiliffaan isinitti himna moo Chaayinaan isinitti himna zamanni zamana gabrummaarraa dabru dabree jira isiniin jenne hin fahamtan akka miliiliksanii isin deebifna jettu wallahi akka miliilikii miti akka nu isinitti deebifnu nuti akka maagoolitti isin deebifna maagooliin taarika isii qara'a ummanni Oromoo ka'ee jira istiraatiijii hundaan ka'ee jira aalimni isaallee ni beeka ka cal'isellee aalimni haqiiqaan Oromoo ni beeka dhibbarraa dhibbatti waan deemaa jiru dhibbarraa dhibbatti beeka fahamee jiran dubbatu malee ولكن كيسيدان أروموتون أفكبجا كيسيدان أروموتون أفكبجا تنافتنيا جل شير أمان تافر التاني في دنتون نتوجد دبنا نلال أستاذوتا نافتنيا جنة دبنا إسي شير كيس بلاي مو بتاعي مو بلاي مو بفوكي كوني سر دبنا جوجون كاب حاجة دوران أوليجا فيجا باتي أما استراتيجين كبيرة تقلتي جنانين سبب أرومو كيسي أني بلاي جتة بتاعي قرب تقدمت جغرافي كيس نجرتو جغرافي كيس نجرت أسباي دبّر أكمل دبّر نوتي أمانتا إسلام أردوفنا كتاب أمانتا إسلام براني اسم مالتو شلوكت سرّاري أمارنيا كال تقدس أمرمنيا كال تقدس بيت كريستانو يقدس الجل هنتي سين دوكت شوكولاتا نوتي موضوع كيسرات إمّن كم استراتيجي كيسني رال إمّن كم أجي سنتيمنا نوتي أورمون دتشي أوروميا تجالتني جبتني ولا كيسية ولا شكاشيكية ولا شكاشيكا كان استراتيجي توكن كننوف أتنوتي نمتو طيب ويتا جويا أيانا كان جدون هنته جداني سنجدي باتني إسوجينا واقف فنو الدني إسوجينا ربي على التنام براك أنو الدني أورمون مرجع وفي قفاف لبس مرجع وفي قفا كرورة تدبيسوف استراتيجي تدبيسوف توكو مالي أمانتان توكو متيا شوكولاتا فهمتا كان نورا إيرون أورومو ككريستانا إيرون أورومو كواقفتا إيرون أورومو كمسلمة هدفني إساني توكو أوروميان تا أورومو تو دجين أوروميا حركة ندبيو كون أمانتا إسابك كجرو هردوفو حاجانا مالي أمانتا ولتنكم كان يو أمو أجدا يمرقا كأنني ما تسوجين هواك فنو هدايا شوكولاتا نو فهمي كان كيس جرو كان أورومو دمكا هرفينا نولد إيروما كامارات أكملت دشيتي نرتي قالنا من نعذبه أكملت دشيتي نرتي قالنا من نتوما أكملت دشيتي نرتي قالنا من نيتي نرافضة شوراكم كان كيسني تمنو ماله وام براتي ميتي مرجع كمراتي ميتي إيرو أمة أورومو ورانا بيتنا ورا إيجاد الديما ورا متاد الديما تولتنا كذا أوكي ورا متاد الديما إن ورا متاد الديما ويتامي مسنجر عم بالستيما كارا سجل دبرتزي كان سايكولوجي ندابا نوف كان أمانتا كن إنه أولي تجالنا وروني شمرني بنت الإسلام فقل إسلام شوكولاتة إسلام شكشوكا إسلام شكاشك إسلام جتني مكابر رفتني نما ربستان إسلام أتو حرام دلائد أتو حرام دلائد مجرم أتو ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وسو أبان كيجرو مكابرات نفهمت فتيها إسلام جدي أتي إسلامات إسلام مرات سأرجتيسي هاتي يكن دلائن فتيها إسلام جنان إسلام مرات سأرجتيسي إسلام نمرتو هاتي تراس أرجتي أتي أباك يقفان فهمي إنه الإسلام جدي أتي إسلام أتيمت أتي تا أباك أبدا سنبوتا أمان تاكيتو إسلام مالي إسلام بليت تنتقو في مليون دي بسدد الدنيا ركجرو هاتي تمرة سباسيسي كوني ما يلي دوبرتينا كان أنا يجي أما تقول في يا أرسي لججل أرسي كامل الرابطات يجي ما لججل أتي جمامر الرابط جمامر السلالشة no I know ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أبا وما جل ربي أنا تقبلوت أنا كقبلوت جري فوامي ملا أنا الإسلام أنا الكريستان أنا الكريستان أنا بستان هتو أمن تاكيسا باتي سايكولوجي أمن تاكيسا ما لبا هاتينا مليون مرات no دبي بدانا دبي سنا إنه الإسلام ما كاكي جيجيري
atu harama rajirta matammanke abbake wamatte difte abbake badetti gatte islama kamila walwa ufwamtoti islama kamilli akawan abbake te sima tokko charga sima argate islam ni asia islam ni afrika islam ni europa islam ni amerika bintal islam sima argate intala islama amantake tu islama male abbake iman kana ke isinitim asjala tete bintal islam jettu fi amos arabsi jijjiri maqaa kana yoon jijjiri rabbi irti si gaafata jusi abbe yoo laafa lete laafa masaniin ufaami bintul islam in geography raballes bintul islam ya ebalulij ka ya arsilij ya wallaggalij gaalanan wallagga marasi argatesi arsi marasi argatesi jimma si argate wallo si argate lij kana dis sini galame akkan sini galwan haso kun jijjidan oromo aqila angala shokolata mongalu kana waan ta'eef jabaadha rabbi isin hajabeessu fuuldurri kenna akka badhaadhinni jettu dukkanaa sanii miti fuuldurri kenna dhifa himnee jirra waan jiru mataa mataan maqaa dhooyne haga adaanicha beebeetiin bahutti takka takkaan timnee jirra takka takkaan akka isiin ummata naafxanyaa taate takka takkaan balbala dhaabanne balbala dura balbala jaraa itti anko akkaanee akam nagaultani fayyada akam esaa dhuftan maa dhuftarree balbalati yatura ati hintala naafxanyaati jennee timne kalimatul haqqi inda sultaanin jaa'ir mujrimtitti qat taaye salphinni kana olin jiru oromo miliyeena 50 keessaa namni akka keetitti arrabsamu jiru maaliif arrabsame jedhi jaartii teetiin mari'adhu taa'e ijoollee yoo qabaatte ijoollee mari'adhu sila sima anuma maa jeeqan paartii badhaadhinnaa keessaa anuma qofa maa jeeqan jiru hajarti mateeti to hadheessite ati wayta namni akka harraage urunguu takkattu jira allaatti halkan malee baatu guyyaa maan baane beeyta bineessi addunyaarra jiru kun hundi isi majibba hundi isi ari urunguu beeytanin jettu takkala isiidha laal halkan malee baatu taayeen maaliif hawaasni oromoo akka urungutti si jibbasi kana teesseesittu mari'atee jaartii tee wajjin maaliif na jibba ummata keessaa maana arrabsan badhaadhinni baay'eedha adda baasanii si dhukkee sirraa kaasan limaadaa dhukkee atummaan fakkari kan atummaan itti sammuu kaayadhu ati kan wayita kaan arraageessa siin jedhan wayita kaan shokolaataa siin jedhan keera deemanii waan kokko waan ati kokko si baasan ijoolleen oromoo kaxar warri ija diimaa baddaadha wallaahi ladiim kokko haga gubattee jette dubbisa siin jette wallahi haga ati ijraamummaa oromoo keessatti fokkataati taate harkitee mitiire waan kokko abiyyiin kokkoon jenne shimallisiin adaanechiin tokkochiin kokkoon jenne kaasii godhanii si kokkoo si gadi dhiisan kokkoo sa warri fassaru adda jira omaa adaraakum tafsiira isin fassartan eegas asirra gadi dhiiftani akkasan jabaadha taayyi shi'aati uflaala uummata keessatti hawaasa keessatti uflaali waan isin paartii ijaartanii wal filtanii hintalan ballagin san dura keettanii waan isin jettan mara qeerroon oromoo isinitti himtee jirti isin leebaadha isin naaftanyaadha isin bakka nun buutan dhibbarraa dhibba isin himtee jirti bakki isin buutan bakka naaftanyaati maarakaan kenna jidduu teennaa fi jidduu naaftanyaati nutu irra oolamoo naaftanyattu irra oolaa intaziru inna muntaziruun eegaa nulleen eeyna kun isinii gala isinii galuu baata isinii hin galu yoo abadal abad maalire akka isinii galutti hin baratini zamana mililikirraa gabrummaa malee waan hurriyyummaan qabduun baranne kaa isinitti yoo himan isinitti hin goruka finfinnee maddii taa'ee waan finfinneen itti oolte si gaafataa barqotaa oole sangaa olii gadi garagalche biyyi nagahumaan galtee siin jedha wammaa addarraa ka nagahumaan galtee inni si gaafatu shokolaataa namicha isinii galaame rakkina guddattu jira jechuun isinii galaami badhaadhinnaaf nu hiifii miti nu bal'ina jira maaliifi eenyummaa kennaaf falmannaa faqat dhageettanii bintal islaam dhageettanii miti rajul islaam yaa ibaluu lij dhageettanii mi eenyummaa kennaaf falmanna eenyummaa kenna kanaaf hadafa qabna istiraatiijii qabna kaayoo qabna eessatti akka dhaabannu wayita san isinitti himna miidiyaa irratti isinitti himnu eessatti akka dhaabannu eessa haga deemnu akka afrikaa marti gama kenna fuula deebiftu yoo nun godhin satarawna bi ummi ayunikum ijaan agartan warri rafi harafu tufaati ani tufe kana borna tufta yoo nu sadarkaa san keessan gahin bi idnillah warra mataa diimaa jeshu veetinam
warra ija diddiimaa qeerroo kana laalamee jirane qeerroo makana laalee an asitti ka muddame warri isa maddii jiru akkam ummata laal subhanallah wallahi rabbiin alamaa isin haa ayyadu rabbiin isin haa qarqaaru leencota haati deedde maalitti akka isin wassafuun beekan wasfii isinii kennuun baatu warra ija diddiimaa Oromoo keessaa waan ajaa'ibattu bayaa jira waan ajaa'ibaa Oromoo arguu jirtan ka dubartiin Oromoo dhiirri Oromoo hundi arguu hedduutu as bayaa jira argiteen waraana nazzamame hiriira nazzamame jechuun kana gaabdur naaftanyaan yeroo hiriira baatu baankii Oromiyaa kutaa isii keessa caccabsu maalii godhu nama kararratti ajjeesu osoo makiinaan takka hin cabin itti himnee baane waan dhufaa jiru akkanatti jirraa qophiitti jirraa beekaa jenneen tafhamuuna jayyidan akkan isinii gala wanni dhufu roobni maali yoo jettanii na gaafattan isinitti ni mushokolaataa rafaa eega tafhamuuna jayyidan akkan isinii gala wanni anaasaw kun nama kaam hidhatti reebsa hidhatti ajjeesa hidhatti rifeensa gurraacha arritti deebisa dhagaa nama kana falmachuu baannaanin Oromoon wallahi badin dunia isini sabatte ta akhiraa keessa seenu badin dunia waan namni olii gadi dhaadheessu maali kana goone maali dhaadheessaa kana mataa jala naqina waa hunda dalaguun dandeettan Oromoo saqaafaa hunda bahunda musaqqafa taatanii bahuun dandeettan Oromoo dandeettii hunda ni godhattan Oromoo awwalli isin wanni isin itti kadhattan awwalli wanni isin itti karaatti godhattan akka amantaa islaamatti illee hadafa hurriyyummaa keessan argachuu eenyummaa keessan beeksisu saniin booda baankii illeen ijaarattan masjida illeen ijaarattan waan maraa hin ijaarattan raaxa rabbii keessan gabbartan osoo obboleessi keessan asitti du'u isin madditti isin ammoo waan allichaa fi miistoo fi qaywaxii nutti haasa'u no injuru alama duniyarra amantaa islaamarra illee injiru waan kana ta'eef taqti rijaala ta'a kida aafi kida limaadhaa jedhii na gaafadhu yeroo tokko leencaan waan jedhan sila abboo yeroo ati waa ariitu waraabessa kana baay'atee si jala fiiga ati sodaattu jennaan waa takkanan gootu jedhe akkanaan iyyiti hadafa kanarraa na deebisuuf waan an ari'adhu kanarraa waan kana jiisee nyaadhee eega foon isaan quufe lafee dhuftee qorqortii waraabeyyiin tun jedhe laal Oromoo dhagaa isin hima warra garanaa muzaabalaata dhawu warra umaranaa muzaabalaata dhawu tokko kennina tokko Oromoo miliyoona 50 kulliin Oromoo naa walqixaan kida maadaa turiid hurriyyummaa dachiiteet irratti argattee hurriyyummaa saniin booda maal dalaga jedhi yaati kama asii nigdii dallaala asii kana sammuu keessa of hin naqin sammuma keessa abbaan fedhe lallabe abbaan fedhe iyye abbaan fedhe si dharrabse wanna kanatti hin naqin hadafni kee maali hidhamtoonni Oromoo bahu kaayoon ummata Oromoo bakka gahu saniin booda maal akka dalaynu ana isinitti hima anattu isinitti hima maal akka dalaynu akkamitti biyya ambaa keessaa baanee galla anattu isinitti hima akkamitti dubartiin teenne dalagaa biyya addunyaarraa galti anattu isinitti hima kitaaba fuudhee isinitti qara saniin booda haala hurriyyummaan argatiniin ammoo kun hunduun ta'u hurriyyummaa argachuu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam makkarraa madiinatti maalii bahe bal'inna soqa hurriyyummaa ra'yii itti kennu akka da'waatti oofatu isin awwal hurriyyummaa argatu hurriyyummaa jechuun bilisummaa akkatti dubbattan waan feetan akka dubbattan hurriyaa argannaaniin isin bilisoomtan waa hundaan hurriyyummaan abdaaniin wallahi waa tokkotti ga'uu hin dandeettan istiraatiijiin keessan amma qeerroo Oromooti warra ija diimaatii fi warra mataa diimaa istiraatiijiin isin qabdan amma isinitti himu isin hadafni keessan qaallitti haa ta'u hadafni keessan ummata Oromoo miidhaa keessaa haa ta'u kanaan ala ammoo hin laaltan kana jabaadha rabbi isin haa jabeessu rabbi isin haa waffaqu abshir nimoona shakkiin godhina miidhamoodha nimoona wallahi nimoona dhageettanii intala amma tumamtee ta poolisaa kararratti ari'amte san poolisichi santu saree nyaate malee hawaasni Oromoo miliyoona isii arge abbo haadha miliyoonaa taate amma laal subhanallah kana baritiin la shokolaataan faam wa'asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم سيل القرآن يكون سنيقلا ويتسنيتي مأرموان وأسى أن
تحبوا شيئا وهو شر لكم وأن تكو إسني جالة ونسون إسني بداجل وعسى أن تكرهوا شيئا إسني جبتا هنتلت تنين لا ينجالتي هنجالن ثم مجالتي هنجالن ها أجدا هنجالن فهو خير لكم ككرات تيك الطلال خيري ميك التبهيف يا سمد يا خالق الخلق نمسي أولي تلقاد بتنجرو سبحان حي لا يموت نمتي جانا ما بنا بيتا ككررت على تكنا كسيت يتوسون إسني ما رجع زبط كبلة الدنيا لالته في موتم من جج أرجي اتهاء دا أرجي راجع دبوس موتين علامة وعسى أن تحبوا شيء أو وهو شر لكم نحاجة